Iraan haleellaa Ameerikaa kamiirrattuu haloo hamaa ba'uuf dhaadatte. Sababni isaas naannoon kun balaa hamaaf qophaa'eera. Iraanii fi Ameerikaa gidduutti wallabdeen dabaleera. Iraan haleellaa Ameerikaa kamiifuu deebii hamaa akka kennitu akeekkachiifte. Dhuma torban kana mariin niwukilaraa kallattiin Siwiizerlaanditti deebi'ee eegaluuf jira. Jijjiiraan doorsisaa cimaa kan dhufe yoo ta'u, mormii farra mootummaa haaraan Iraan keessatti ka'uu fi yaaddoon idil addunyaa naannicha gara wallabdee bal'aatti siqsuu mala jechuun xiinxaltoonni sodaa qaban himaniiru. Sochiin hammaataa dhufe kun daangaa Iraan bira darbee sodaa guddaa uumeera. Israa'el keessatti muummichi ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu seera baastota biyyattiitti akka himanitti guyyoonni walxaxaa fi qormaata guddaa qaban Israa'el muudachaa akka jiran akeekkachiisaniiru. Kunis sodaa haleellaa Iraan irraa dhufuun akka ta'e himameera. Ija keenya banaa goone haala kamiifuu qophaa'aa jirra kan jedhan Netanyahuun qindoomina waraanaa kanaan duraa caalaa Waashingten waliin jiru cimsanii dubbataniiru. Dabaluunis hooggansa Iraaniif ergaa cimaa dabarseera. Israa'el yoo haleelamte humna isaa yaaduu hin dandeenyeen deebii kenniti jechuun dhaadate. Iraan haleellaa Ameerikaa kamiyyuu irratti haloo hamaa ba'uuf dhaadatte. Sababni isaas naannoon kun balaa hamaaf qophaa'eera. Iraanii fi Ameerikaa gidduutti wallabdeen dabaleera. Iraan haleellaa Ameerikaa kamiifuu deebii hamaa akka kennitu akeekkachiifte. Dhuma torban kana mariin niwukilaraa kallattii Siwiizerlaanditti deebi'ee eegaluuf jira. Jijjiiraan doorsisaa cimaa kan dhufe yoo ta'u, mormii farra mootummaa haaraan Iraan keessatti ka'uu fi yaaddoon idil addunyaa naannicha gara wallabdee bal'aatti siqsuu mala jechuun xiinxaltoonni sodaa qaban himaniiru. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahii Teheraan keessatti haasawaa taasisaniin haleellaan Ameerikaa kamiyyuu kan daangeffamellee akka gocha weeraraatti akka ilaalamu labsaniiru. Mootummaan kamiyyuu gocha weeraraa ofirraa ittisuuf mirga uumamaan qabu ta'uu himuun haleellaa gara jabeessa ta'een deebii kennina jechuun sagalee Iraan jabaa ta'e jala sarareera. Akeekkachiisni kun kan kenname pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torban darbe yoo Teheraan sagantaa niwukilaraa ishee irratti waliigaltee haaraa irra ga'uu dadhabde tarkaanfii waraanaa daangeffame madaalaa akka jiran dubbachuu hordofeeti. Tiraamp Iraan waliigaltee kana gochuuf guyyoota 15 hin caalle akka qabdu yoo yaada dhiyeessan. Sababni isaas Waashingten guutuu baha giddu galeessaa keessatti xiyyaarota doonii waraanaa fi qabeenya boba'aa guutuu ijaaruu itti fufteetti. Dubbii doorsisaa duubaan dippiloomaasiin itti fufeera. Mariin kallattiin Teheraan fi Waashingten gidduutti taasifamu kamisa dhufu Siwiizerlaanditti deebi'ee eegala jedhamee eegama. Iraan wixinee yaada sagantaa niwukilaraa ishee irratti xiyyeeffate qopheessaa kan jirtu ta'uu ibsuun itti fayyadama siviiliitiif akka ta'e cimsitee dubbatti. Humnoonni dhihaa garuu sochiin badhaadhina Teheraan boombii atoomikaa hojjechuuf akka kaayyeeffate ta'uu amanu. Akkasumas USA marii bal'aa kan barbaaddu yoo ta'u, sagantaa misaayila baalaastikii Iraan fi deeggarsa gareewwan guutuu naannichaatti hidhataniif kennitu akka dhaabdu dabalata. Aldureewwan USA kunneen haga ammaatti Teheraan biratti fudhatama dhabaniiru. Iraan irratti dhiibbaan biyya alaa dabalaa dhufuun jeequmsi biyya keessaa daran socho'aa jira. Barattoonni yuunivarsiitii Iraan bara barnootaa haaraa jalqaban mormii farra mootummaa deebi'anii kaasuudhaan dhaadannoowwan hiriira guutuu biyyattii jalqaba bara kanaa sadarkaa olaanaa irra ga'eef tarkaanfii lubbuu namaa galaafate irra deebi'anii kaasaniiru. Mormiin haroomfame kun Teheraan dhiibbaa alaa cimaa ta'e yeroo raafamaa jirtutti. Iraan keessatti haalli nageenyaa daran walxaxaa ta'us humna waraanaa cimsuu itti fufteetti. Akka gabaasni Financial Times jedhutti Iraan sirna ittisa qilleensaa sadarkaa olaanaa qabu garbarraa kan dhukaafamu barbaa fi misaayilota 10,000 lakkaa'aman argachuuf mudde keessa Raashaa waliigaltee meeshaa waraanaa dhoksaa ta'e kan yuuroo miliyoona 500 mallatteessiteetti. Waliigaltichi dhaabbata meeshaa waraanaa Raashaa waliin kan mallattaa'e yoo ta'u, yeroo muraasa gidduutti geejjibsiifamuu akka danda'u himameera. Misoomni kun kanaan osoo jiru tumsi waraanaa Mooskoo fi Teheraan gidduu jiru gadi fageenyaan akka mul'atu agarsiisa. Biyyoonni lamaan waliigaltee tumsa tarsiimoo kan qaban yoo ta'u, keewwata walirraa ittisuu idilee kan hin qabne ta'us jalqaba baatii kana humnoonni galaanaa Raashaa fi Iraan galoo galaana Oomaan keessatti sochii waloo gaggeessaniiru. Sochiin hammaataa dhufe kun daangaa Iraan bira darbee sodaa uumeera. Israa'el keessatti muummichi ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu seera baastotatti akka himanitti
guyyoonni walxaxaa fi qormaata guddaa qaban Israa'el muudachaa akka jiran akeekkachiisaniiru. Kunis sodaa haleellaa Iraan irraa dhufuun akka ta'e himameera. Ija keenya banaa goonee haala kamiifuu qophaa'aa jirra kan jedhan Netanyaa'uun doomina waraanaa kanaan duraa caalaa Waashingten waliin jiru cimsanii dubbataniiru. Dabaluunis hooggansa Iraaniif ergaa cimaa dabarsaniiru. Israa'el yoo haleelamte humna isaan yaaduu hin dandeenyeen deebii kenniti jedhaniiru. Israa'elii fi Iraan yeroo dheeraaf diinota gaaddidduu turanis ji'a waxabajjii darbe kallattii waraana guyyoota 12 ture gaggeessaniiru. Humnoonni Israa'el dhaabbilee niikularaa fi iddoowwan misaayilaa Iraan irratti yoo xiyyeeffatan Iraan deebii diroonii fi misaayilaa kenniteetti. Udarraa Ameerikaan Israa'el waliin ta'uun dhaabbilee niikularaa lafa jalaa rukutte. Yeroo sanatti wallabdeen kun haala ajaa'ibaatiin babal'achuu isaa agarsiisaa ture. Yeroo ammaatti wallabdeen dabalaa dhufuun qondaalonni Israa'el fuula dachaaf qophii ta'uu isaanii agarsiisaniiru. Ministeerri maallaqaa Bezaaleel Smootiriich akka jedhanitti Hamaas yeroo dhiyootti hidhannoo hiikkachuu yoo didame waraanni Israa'el deeggarsa Ameerikaatiin naannoo guutuu Gaazaa fudhachuuf akka qophaa'e akeekkachiisaniiru. Dhukaasa dhaabuu Ameerikaan deeggarame jalatti humnoonni Israa'el walakkaa Gaazaa ol to'achuu isaanii yoo himan ejjennoo sarara keelloo jedhamuun duubatti deebi'anii ture. Sararri badii naannoo gadi fageenya waan dhufeef dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sodaa guddaa kaaseera. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees furmaata biyyoota lamaa wallabdee Israa'elii fi Falasxiin furuu akka danda'u himaniiru. Guuterees mana maree mirgoota namoomaa Jeenevaatti haasawa taasisaniin naannoo Falasxiin qabame keessatti sarbama mirga namoomaa fi seera idil addunyaa cabe ifatti balaaleffachuun olaantummaa seeraa olaantummaa humnaatiin caalamaa jiraachuu himaniiru. Wabii dhabuun dabalaa dhufe kun mootummoonni biyyoota alaa lammiileen isaanii Iraan gadhiisanii akka ba'an taasiseera. Muummichi ministeeraa Poolaand Doonaald Taask lammiileen Poolaand hundi atattamaan Iraan gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. Waraanni ho'aan uumamuu akka danda'us baay'ee dhugaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Indiyaan gorsa wal fakkaatu kenniteetti ibsa imbaasiin Hindii Teheraan jiru baase lammiileen Hindii geejjiba daldalaatti fayyadamuun akka ba'aniif bakka mormiin itti gaggeeffamurraa akka fagaatan dhaamaniiru. Akeekkachiisni kun daawwannaa muummichi ministeeraa Hindii Naardiraa Moodiin gara Israa'el deemuuf karoorfatan dura kan kenname yoo ta'u, imalli kun wallabdee Ameerikaa fi Iraan dabalaa jiru gidduutti ta'uun isaa akka fakkeenyatti barbaachisaa ta'e ilaalameera. Moodiin hariiroon Indiyaan Israa'el waliin qabdu amantaa fi kalaqa irratti kan ijaarame ta'uu ibsaniiru. Yeroo Niiw Deeliin piroojeektii buufata doonii Chahabaar irratti tumsa gootu dabalate biyyoota galoo galaanaa fi Teeraa waliin hariiroo jabaa qabdutti yeroo ammaa guutummaa baha giddu galeessaa keessatti qabeenyi waraanaa socho'aa jira. Dippiloomaatonni wal waaraa jiru, namoonni nagaa ammoo of jajjabeessaa jiru. Teeraan mariidhaan furmaata akka argattu cimsitee dubbattus yoo haleelamte garuu haloo hamaa ba'uuf dhaadatte. Waashingten ariifannaa fi murtoo agarsiisuun Israa'el haala kamiifuu qophaa'uu himte. Akkasumas biyyoonni addunyaa lammiileen isaanii atattamaan Iraan gadhiisanii akka ba'an akeekkachiisu. Guyyoonni dhufanii fi marii Siwiizerlaanditti taasifamu rakkoon kun karaa dippiloomaasii qabbanaa'u yookiin naannoo duraanuu jijjiirama hin qabne keessatti boqonnaa hamaa biraatti ce'uusaa murteessuu danda'u.